Hayyee har'aa komfortii alaa fidattanii fi biyya keessaa bittan wal bukkee qabeeni isinitti himaa isinitti agarsiisa garaagarummaa isaati. Eessaa akka fidattanis asumaan adda baasee isinitti hima. Na wajjin ta'a. Amma dhumaatti dhaggeeffadhaa dhugaa dubbachuu fi waa'ee komfortii kana baay'ee isin barbaachisa. Ashamaa hordoftoota koo nageenyii fi jaalalli isiniif haa baay'atu nagaa keessan ani nagaa kooti. Chaanala koo subscribe gochuun maatii koo ta'a. Warri ilaalaa jirtan immoo like share gochuun hin dagatinaa isiniin jedha. Kotonni mana keessa guutee yaa'u kan biyya keessaaf halaasa jedhuun alga libsoota gadi fuudhee bana garaachillaa alga libsoota hundumaa gadi hin fuune fagoo jiru algaa jala jiru gubbaa komadiinoo jiru waan ta'eef ani danda'ee isaatii kana gadi hin guuru garuu yeroo darbe guyyaa 7 dura namni firri mana eebbifatee na bira bulan namni 10 ol waan ta'eef kan gadi fuffuuneen isinitti agarsiisa jedhanii taanii. Malee danda'ee gadi fuudhu baay'een fidadhee baay'een qabaane alga libsii garuu gadi fuudhuu hin danda'u. Meeshaa halaa dhufe keessaan isinitti agarsiisaa jira kunoo alga libsii kana ilaala. Alga libsii kan dandeessanii oliin fuutan. Alga libsii ajaa'ibaa dhugaa dubbachuuf algarraa yeroo hafame haala amma gadi jigeen otoo hin taane akka zeerootti marfame asii achi jigalaan yoo argitan akka kanatti shimshimiinsa achi jiga waan ta'eef gara eenyutti otoo hin taane. Diimaadha bifti isaa asii achi kaameeraadhaaf jecha waan biraa isinitti fakkaachuu danda'a. Ampuuliin gubbaa koo waa ifuuf keessi isaa kana fakkaata. Haala isaatiin kana fakkaata. Komfortiin kun yookiin alga libsiin kun meetira 150 meetira 50 jechuudha. 150 naa sanya meetira 50dha. Kun akka kanatti algarra buufama walakkaan haala kanaan achi deddeebi'a eenyusaa suni uffata mirxii waan ta'e isinitti tolu jala yoo seentan yeroo gannaa yeroo mana addisiitti galtan qorra abee jala seentan of hin beektan otoo hin beekin bari'a jechuudha. Xixiidha ta'ee xixiitoo hin jedhamin yoona bishaan dhugeenna sun kan of keessaa baasu wayii qaba jechuudha. Innaa waan kana haalaan fidee wantoota nalaa fidee sitti agarsiisa jalqaba kana. Nan dadhabe shonkooraan xuuxadha jedhee midhaan qabama. Gadi fuudhuu hin dandeenye dhugaa dubbachuuf algaa jala naqee maaliif manni koo dhiphoo akka ta'e hin beektu alga libsii irra naqee komadiinoo irra naqee waan ta'eef isuma kanan isinitti agarsiisa tokko kana kan hin fide. Yeroo isin kana bituu gaafan kana bituu kana maxaree garuu adiif kana qofatu jira. Adiin immoo biyya keenyatti yaa'u miicuuf baay'ee ulfaata waan ta'eef hin filanne jechuudha. Yeroo sitti ilaalu akkanatti waanuma muudii hin qabne yookiin waan ta'e wayii isinitti fakkaata dhugaan isiniin jedha algarraa otoo natti tolee hafee isinii kaasee wayyoo ka'a. Yemir እግዚአብሔርን maaliif seetan nama uffachiise agarsiise yeroo sargii uffadhee mana maatii isaatti asitti yeroo hunda'e saamii uffadhee baqa. Akkasti qabaa boraatii kana lama qabaa san isinitti agarsiise kana tokko boraafachaa jira. Boraatii umsaa faanaan bitee jechuudha. Carqii isaa bicha ta'uun boraatuun faana bitamee kuni jira. Kan boraatii isa guddaa lamaasaa jira. Yaani boraatiin 4 jechuudha. Ishii sana faana 5. Ishiin kun akkuma sitti agarsiise 2 qaba. Tokko uffachaa jira tokko nan ol kaa'e waan ta'eef kuni kan ishii xinnoo ishii tokkooti isinitti himee kun akka kanatti ta'a jechuudha. Yoona shaama isin jedhamu bichaa isinitti tola wanti isaa kuni kana kun akka kana ta'annaa carqii keessanii. Kan algas akkasumatti afaman naafamu akka ishii zeeroo kan argitanii akka sana ta'a walakkaan dhuuraa algaa turanni kuni jechuudha. Sanirra shamashamtanii karaa hunduma zeeroodhaan akkas waan inni nama mararu algarra. Meetira 50dha isiniin jedhee boraatii 2 qaba. Algaan keenyas meetira 50dha. Garuu golli yeroon hafu bukkee lamaaniin akkaataan itti hafuun qabu cinnina godha jechuudha. Guddaadha kuni baay'ee kaameeratti xinnoo isinitti fakkaata. Kun immoo ansoolaa isaatii meetira 50dha isiniin jedhee. Kan meetira 50 algaaf ta'udha. Baay'ee guddaa ansoolaa Itoophiyaatti meetira 50 hin argattan. Meetira 50 isiniin jedhanuyyuu dhuftee rarraatee hafti. Hundi kan meetira 50tiin hojjetama gizee baay'ee ansoolaan.
Ansoolaan mana kana kan fayyisaa quxurii hin qabu. Garuu algaa keenya guyyaa tokko uffachiisee hin beeku. Maaliif rarra'ee hafa? Bukkeen lamaan hin gonkumaatti hin ta'u gaaraan jalan galu zim jedhee akka waan irra buusanii bichaatti ta'a jechuudha. Kanaaf algaan keenya guddaa waan ta'eef ginumaa jala galchuuf immoo hin ta'u firaashiin guddaadha waan ta'eef. Kanaaf ansoolanii baay'ee biyya keenyatti algadhaaf deebi'uudha. Ansoolota mirxii isa mucucaatu otoo hin taane xankaarri kan jedhu bareedduu isaa fida. Inni lammaffaan fidachuu qabdanii isa akka kanaati isiniin jechuu barbaada. Yoo keemmeeraadhaaf sirriitti mijatu bifa kana jaan qaban uffatoota akka kana jaan qaba. Kana jechuun keessa kan galchitanii uffattanii jechuudha. Karaa lachuun uffata akkanaa yoo fidanii dhuftan kunoo akka kanaa nan uffadhaa. Akka kanaanis nan uffadhaa jechuudha. Uffata komfortii keessa galchitanii kan arabaa beektu kan akkanaan gugurdaa mirxiisa kana sunumaa zim jedheen gadi fuudhee jaan qaba kan hin gadi fuudhe amma shaanxaa keessa jira waan ta'eef gadi fuudhuu hin danda'u isiniin jedheera. Kunoo asiin keessa galchitu ziippii qaba. As keessa ol galchitaniiti itti qolloftu algaa keessan fata. Dhugaa dubbachuuf algaa zanaa'im biqqa wayyoo inshaallah mana ni ijaarradheetti isiniin agarsiisaanu. Kunoo karaa kanaanis ni uffattu asiinis ni uffattu. Ani kana zim jedheen gadi fuudhee garuu orjinaala ja'atu jira jechuudha. Lamaniititu naa bitee afur ofii qofaan bitee tureessu. Ansoolaa qaba. Ansoolaa isaas adiidha. Adii guddaa tokkonni dhugaa nama mararaa dhugaa waaqa dubbachuuf gadi fuudhu isa ansoolaa isaa jechuudha. Boraatiin isaa kana asiin kunuun argitu. Asiinis jechuudha. Karaa lachuu fayyadamuu dandeessu. Akkuma isinitti mee ansoolota yookiin alga libsiin gadi fuudhe kana eengadda gadi guurre waan ta'eef namaaf jecha gadi fuudhe malee akkaataan gaditti fuudhu hin qabu. Manni akka dhiphoo taate ni beektu waan ta'eef viidiyoo koorratti erga gadi fuudhame isa jedhu yaadeeni ganaa algaa kaasnee jala naqna malee hin ta'u jechuudha. Waan kana lamaan fidachuu qabdu. Garuu biyya keessa maaltu jira maal fakkaata? Amman faayidaa qaba maanni hir'inni isaa. Kun amma for example Itoophiyaa keessaa komfortii bareedduudha lallaafina isaatiin. Garuu meetira haayadha. Algaa keenya amma barruu harka keessanii tafa bukkee lamaaniin. Takkaan hafne gizee tokko hafanne akkanumaan rarra'ee jira jechuudha. Barruu dhumshii keessan buusa malee irra gadi hin jiguu wayin jedhu jechuudha. Komfortii bareedduudha. Argaa jirtu kun kanu dachaadhaan jira. Yaani muluun naa diriirsitan. Algaa meetira 50 ta'u. Meetira haayadha kun. Meetira haayaan immoo garuu meetira 50dha waraqata irratti dhiifama naa godha namatu nuu bitennaa sargiiti. Meetira 50dha garuu dhufee maanni caafii gadi simbu caafiidhaan muluu firaashii ishii kan gaaroo jedhu isa natti fakkaate malee isa keenyaa kanaaf isa halaa kanaaf firaashii isa halaa sirriitti guddaa furdaa sanaaf ginuman ta'u jechuudha caafiin qaqqabu. Kanaafi kuni ansoolaa ishii ni mucucaatti nama jalan taa'u dhugaa dubbachuuf hin mucucaata. Innaas ol baatanii hunduudhaan irra teessan qaata sin jalaa gadi bu'e. Ansoolansa kana kun bareedina bareedee lallaafinni isaa bareedduu ta'e garuu algaa keessan isiniin guutu jechuudha. Lammaffaanii isheen ol fuudhe kana. Kan boraatis lama qaba garuu filannin duraan ol fuudhe. Lammaffaan immoo ishii kana. Isheen kun akkasuma bareedduudha garuu yeroo ho'atii bareedduudha. Kana laman qaba. Komfortii disila ol fuudhe laman qaba. Isa kanas laman qaba. Adiidhaanis nan qaba lasan amma ol fuudhaa jiru kana jechuudha. Adiidhaanis marxii tokko algarra garuu algarraan teessu shululaatti. Kun immoo algaa qaba. Kun shululaatu yeroo ho'atii ni ta'a. Alaayisoo ta'e asiisoo ta'e bitadhaa ishii kana. Garuu adiidhaan kan hin qabu sekondiirra namarran taa'u jechuudha. Adiidhaanis hin jira. Kunumti kanuma ta'ee diizaanii ishii bareedduudha bakka. Gin namarran taa'u. Boraatis hin qaba jechuudha lama carqii boraatii lama. Kan biraallee yoo bitachuu barbaadda kun akkuma qaba. Kana lama qaba jechuudha. Shululaatu banagaraachin lalaffanneen isin agarsiisu kun hin mucucaatu algarra. Garuu furdaa miti mirxiidha algaa keessaniif bareedduudha. Yoo bitattan biyya isiniin jechuu barbaadeetanii uffanni bitachuu qabdan isaan dura seenta agarsiise lamaanidha.
Lammaffaan isa kanaadha. Kuni baay'ee bareedduudha. Dheerinni isaa meetiraamsaa namatti hin qorru, namatti noo'u. Baqa laman qaba isa kanas. Tokko kan faayisaati, tokko kooti. Laman qaba jechuudha kanas. Tokko kan faayisaa, tokko dhufee lama nuuf katu ta'e jechuudha. Algalibsi ba'aa tokko jira mana kana. Dhugaa waaqayyoo jechuuf of akka baduuf hin taane jechuudha. Inna kanallee lamuma jira. Bifuma kana bifuma bifaa waliin yeroo bifumti kun boraatii laman qaba. Kan boraatii lama qaba jechuudha. Kuni bareedduudha yoo bitattan uffanni kuni mirxiidha dhugaa dubbachuufi. Inoo iti jechuun eessa sin dafqisiisoo ta'uu hin taane qorreessa sinitti qorratoo hin taane mirxiidha baqa. Algarraa isin haftani fataadha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama maraara. I don't know maaliif akka ta'e hin beeku. Kana biyya isaa ta'u achiin fide ani kana tokko achiin fide. Kana guddaadha meetiraamsaadha. Garuu kana otoo fidattanii baay'ee bareedduudha. Engadda yoo iddoo tokko haarafaniidha ganama mana hin qabnu shuma argitan xiqqishuu sana inni kaan soofarra tokko fudhatee rafee inni kaan sadii ta'ee lafarra rafee inni kaan kiras iddoo algan dhaabatee jiru tokko rafee inni kaan soofaa mataa irra gaggaragalchee tokko fudhatee rafee jechuudha. So kana fakkaataa isin fidachuu kan qabdan garuu komfoortii alaa fiduu qabdu. Yeroo bittan komfoortii sila bittan yoo taane meetira 50 bitadha. Meetira